السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركفوني أكم جرتان فردوكتك يقالي أندو ما كيسانو بكم جرتاني في أكم جرتاني تنجين نكوسنا لك أو جتشا حدث دبي في تنجرا تورتيرو ديرا بودا سموني كان هدو بدي تنجرا صاب بكرا راكاولاني حتى فيديو باي كانوا جتشو لك أوبسي غافي كيساني رت هنداولاني أكسما نمون هدون غافي نبراك أبداني رفتني كيساني سكرا تيك توك كيساتو هدو تكبليان كيني فمنا قول غافي نغافتا تورتاني غارو هدو بيزين تاي akkuma argitan viidiyoo jechaan jiru viidiyoo namaa ragallalakkisaa jira biizii ta'een badee dhiifama isin jechuun barbaada asumaanii hadhas immootuyyuu viidiyoo haaraa takka yookiin immoo gaafilee namoota hedduu gaafidhuma isin gaafachaa turtanii fi akkasuma waan isin fayyada jedhuu fi namoota biraatis isin fayyada keessattuu warroonni shamarranii warroonni dhiiratis isin fayyada waan ta'eef iyyuu qabadhee isin dhufeetiin jira hanga xumura qophii kanaatti na wajjin turaa isin jechuun jaaladha warroonni haaraa dhuftan immoo anaa dhufu baga nagaan dhuftanii channel kana like akkasuma subscribe malatto oli tiragalchuudhaan viidiyoon guyyaatti hangalakkisu akkasinirratti buuf malatto oli santuqoon raafatina san jechuun barbaada asumaan gara mata turee kiyadhaa yookiin immoo wanta qabadhee dhufettoo isin dabarse tanaan dura viidiyoo hedduu jedheetiin jira waa'ee furdinaa irratti jechuudha waa'ee furdina fayya qabeessa ta'eetiin jedhe keessattuu warroota shamarranii sirriitti ilaalata viidiyoon kuni furdina fayya qabeessa ta'e yeroo muraasa keessatti furdachuudhaaf mana keenya keessatti maal fayyadamne fakkeenyaa fi warroonni biyya ormaa jirtan fa'aa ruuzaa wantoota garagaraa irraa fayyadamuudhaan qirtsiin qaama keenyaa kun nu jalaa badee yookiin borciin nutti ba'u wantoota garagaraatti saaxilamne jechuudha. Kanaafuu karaa salphaa ta'een furdina fayya qabeessa ta'e wanta mana keenya keessa fayyadamne ittiin hin jennee irraa fayyadamnu jedhee hojjadhee ture achirratti namoonni hedduun nuti waan mana arabaa keessa jirruu fi namni tokko andaa'ima guddisaa kushiinaa hin hojjedheetiin irraa fayyadamuu hin danda'u jettanii namoonni nagaafataatiin turtan jirtan jechuudha. Namoonni tokko immoo maddaamiin koo badduudha kushiinaa seeneetiin dalagachuu hin danda'u wanta magaalaarraa bitamu wanta akka vaayitaaminii yookiin immoo waan bitanneetiin itti fayyadamuu dandeenyu nuuf hojjedhu jettanii nagaafataatiin turtanii eeyyee dhugaadha. Namoonni manni maddaamii yookiin warroonni biyya arabaa kana keessa jirtanii manni hundi akka tokkoo miti akkuma tokko gaariin jiru tokko badaan jira. Kanaafuu anis gaafii keessanii yeroo akkasiin nagaafataa turtanii fi wanta karaa salphaa waan lama qofa fayyadamtanii jechuudha. Wanti kun garuu vaayitaaminii wanta yookiin faarmaasii mana hakimaa dhaxxanii bitattan osoo hin taane wantuma suuqirraa bitattaniitiin fayyadamtan qabadhee isin dhufee garuu faarmaasirraallee kan bittanii fayyadamtan waa hedduu jira kutaatti aanurratti qabadhee isin fida zayitii jira kan dibatantu jira kan dhugantu jira kiniinii jira kan liqimsanii waa hedduu jira waan ta'eef kiniiniin suni nuumini naachuun keessanii nafu garuu viidiyoo ta'an irratti isiniif hin hojjedha. Kiniinii bakka jedhe kanatti namoonni hedduun gara biraatti akka nan fudhannee fi waan vaayitaaminii wal qabatu jechuu barbaadeeti. Sankutaatti aanuun isin hojjedha viidiyoo madda qabadhee isin dhufe yookaan immoo waan adda qabadhee dhufettoo isin dabarsu isa suuraa irratti argaatiin hin jirtan kana afaan arabiitiin namoonni biyya arabaa keessa jirtan hedduun keessan hin beektanii tahiniyaa jedhama. Laakiin maqaan garagaraa kan ta'u taate fakkeenyaaf arabii suudiitii fi kan yamanii kunniin garagara ta'uu danda'a. Warroonni akkasii sun suuraa kan iskiriishoonti fudhattanii suuqa deemtanii gaafatan jechuudha. Suuqa kam keessattuu hin argama keessattuu suuqa kasaraata wantoota kuduraa fi muduraatti gurguraman keessatti sirriitti argama jechuudha. Kanaafuu suuqa deemtanii suuraa kan iskiriishoonti fudhattanii dhaxxanii gaafatan tahiniyaa jettanii gaafattan argachuu dandeettanii suuqa kamittuu argama achi bitadhaasanii jechuun barbaada. Itti aansee immoo inni lammaffaa aannan gosa lamatu jira. Warroonni biyya ormaa keessa jiru jechuudha. Aannan gosa lama kanneen keessaa inni tokko kan paawudarii yookiin immoo kan harceeti. Haliibii jedhanii isaanii haliib niidoo jedhanii yookaan haliib niidoo paawudarii kana fayyadamtu yookaan immoo aannan adii kan jaarkaaniidhaan gurguramu suuraa irratti argitan kan isa kana soo fayyadamtan rakkoo takka hin qabu yoo isa kana dhabdan garuu niidoo isin jedhe kana fayyadamtan akkamitti itti fayyadamtan. Tahiniyaan kun waan affeelamu yookiin immoo waan daffameet hin nyaatamu laa akkas osoo hin taane tahiniyaa kana bitattanii qursii ganama osoo ta'e yookiin misaa booda asrii booda fa'aa osoo ta'e hedduu tokko gaariidha. Helaawu akka helaawwatu waan ta'eef nyaatanii rafuun gaarii miti. Borcii isin baasuu danda'a. Furdinaa akka isin barbaadan osoo hin taane qirtsii isin jalaa balleessuu danda'a waan ta'eef iyyuu asrii yookiin walumaa galatti sa'aatii 10 akka Itoophiyaa keenyatti booda jechuudha. Biyya ormaatiin sa'aatiin gargar ta'uu danda'a waan ta'eef sa'aatii 10 booda fayyadamtan. Akka hin fayyadamtanii akkuma bachootti jiran bachoo fakkaata. Haa ta'uuti waa hedduu walitti makamee daakameetidha kan jiru. Akkuma bachoo kana jira isa kana qopheeffattanii aannan qopheeffattan aannan adii akka Itoophiyaa sanoo ta'e burcuqqoomatti qicattanii irratti umnataa isa kana nyaattan jechuudha. Yeroo kamiyyuu nyaattan jijjiirama yeroo muraasa keessatti arguu dandeettan.
fuulli keessan kun hedduu guute yeroo baay'ee waan sana jaamunan fayyadama garuu hedduu fuulli keessan kun guuta warroonni mormi keessan hedduu qal'ateetiin jedhu morma keessan kan hedduu isinii guuta bircaatti immoo boqoo keessan kan lamaan hedduu isinii guuta akkasuma sheeppii bareedaa jechuudha duuba keessan kan sirriitti isinii bareecha jechuudha wanti kun kanaafuu isa kana nyaata aannan irratti dhugdan aannan kana waan qaban akkuma isin jedha niidoo sanoo akkamitti hojii fayyadamna yoo jettanii niidoo kana shaayii fiddanii shaayii hin daffistanii shaayii daffistanii niidoo wajjin daffistan jechuudha akkuma haliibiti walitti daffistan itti guddistanii tuman isuma burcuqqoodhaan fudhattanii jara kanneen lamaa wal wajjin dhugdan jechuudha tahiniyaa kana nyaattanii aannan niidoo kana irratti dhugdan gisee kamuyyuu asrii godha akkas hedduu waan hedduu maallaqni isallee qaalii ta'eetii miti bitattanii kilaasii keessanis keettanii fayyadamuu dandeettan warroonni shamaranii warroonni biyya ormaa keessa jirtanii warroonni kushiinaa seentanii godhachuun isin hin mijaanne viidiyoo akka ture isin dalageessanitti mana keessatti daffistanii yookiin affeeltanii fayyadamuun isin mijaatu dhabuu danda'a keessattuu warri kushiinaa hin dalagne akkuma dura nagaafataa turtan haadha koomentii kanaan argitanii akkuma naan jettan kanatti jechuudha warroonni haala kanaan isin mijaanne kan daa'imman guddistan ta'e yeroo akkamuu kilaasii keessan keessanis sa'aatii isin barbaachisetti aannan kan wajjin fayyadamuu dandeettan aannan illee suuqii bitama inni illee suuqii bitama waan ta'eef jechuudha hedduu isin furdisaa wanta yookiin rakkoon irraan gahinnaa namni dhinnaa wanti kun keemikaala of keessaa hin qabu nyaata aadiidha nyaata oriijinaalidha kanaafuu keemikaala of keessaa hin qabu waan ta'eef rakkoo tokko isin irraan hin gahu aannanis biyya keenyatti akka beektanii lafee namaa jabeessa hedduu namallee kan furdisuudha aannan bu'aa isaa namni oromoo ta'ee bu'aa isaa wallaan hin jiru tokko nama isiniin hin jedhu garuu aannan niidoo jedhan kana niidoo paawudarii kana osoo fayyadamtanii hedduu gaariidha beektu hedduu morma namaa kana jala faasirratti qoqortee sirriitti namaa furdisa shamarran keenya warroonni qal'ina qabda shamarran qofaa miti warri dhiiratis hedduu fayyada warroonni qal'ina qabdan inni kun nyaata aadiidha waan ta'eef yookiin garaa keessan kan isin gossee akkas rakkoo biraa asirraa ga'uu miti waan ta'eef iyyuu warri dhiiratis warroonni shamarran abbaa warraa keessan qal'aa ta'e bitaa fi aannan wajjin kennaa fi hedduu qaama guutuu qaama bareedaa hedduu qaama nama bareechisa waan ta'eef fayyadamaan isin jedhaa obboleeyyan shamarraniitiif wantaan dhaamu shaayii yoo dhugdan shaayii haliibii remboo jarri jedhu san caalaa osoo haliibii niidoo kanatti dabalattanii daffistanii dhugdanii hedduu qaama keessan kana bareecha obboleeyyan kiyya namoonni hedduulleen viidiyoon dura dalagaa irratti fakkeenyaa fi habba hamraa wajjin shumfaa yookiin harcee garbuu wajjin danfisaa dhugaa gaafii han jedhan irratti namoonni hedduun dhuftanii keessan na dubbisaa hartanii jijjiirama isaa arginee jira warroonni jettanillee irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada namoonni viidiyoo dura hin ilaalin duubatti deebi'aati viidiyoon duraan hojjedhe hedduu dhugaa rabbi wanta dhugaa irratti hundaa'e wanta namoonni illee irraa ammas fayyadamaa jiranii ka'anis irraa fayyadame namoonni birallee irraa kan dura fayyadamanii kanaafuu irraa fayyadama wanta dhugaa irratti hundaa'e keessattuu zabiibii jedhee viidiyoo kinoo suura irratti argitan kana isa kan irratti namoonni hedduun bu'aa hedduu qaba waan jettaniif warroon dura hin ilaalin duubatti deebi'aa laalaatii irraa fayyadamaa dhugaatiin nyaadhaatii furdina fayya qabeessa ta'ee kaburicii hin qabne furdadhaa isiniin jedha oduu isinitti hin baay'eessu kutaa itti aanu immoo gaafilee hedduu na biraa qabdanii obboleettiin tiyya waa'ee harmaa waa hedduu na gaggaafattanii turtanii daqiiqaan dheeratee jira kutaa itti aanu irratti qabadhee gaafilee koomentii jalatti jiru sammuuni kana waan badee fi ila deddeebi'ees hin laalle walitti qabee hunduma isaatiyyuu tokko lamaan jala isin deebisaa isin jechuun barbaada isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya qaqqaalii sabskiraayib godhaa laayik osoo hin godhin immoo hin bahinaadha sheer illee obboleeyyan keessaniif godhaadha turtii gaarii isin haa ta'u galatooma ulfaadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh